Ashama akka mooltan kabajamoo daawwattootaa fi hordoftoota Qubee TV nageenyi keenya lafa jirtanitti isin haa dhaqqabu oduu isinitti himna oduu waliin ana Addisuu Muluuti. Karoora dhaabbii biqiltuu ganna darbeetiin karoora ol biqiltuuwwan biiliyoona 7.5 dhaabamu muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ibsan. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed karoora dhaabbii biqiltuu ganna kanaatiin karoora qabameen ol biqiltuu biiliyoonni 7.5 dhaabamuu himan. Muummeen ministeeraa Ifdirii Dr. Abiy Ahmed ergaa karaa toora marsariitii fuulbarruu hawaasummaa isaanii dabarsaniin akka jedhanitti lammiileen Itoophiyaa seenaa hojjechuu itti fufanii jiru jechuun duula dhaabbii biqiltuu ganna darbee guyyaa irraa goolabameen karoora qabame ol biqiltuuwwan biiliyoonni 7.5 dhaabamuu himuun milkaa'ina hojii kanaaf mootummaan uummata biyyattii ni kabajas jedhan. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa paarkiin biyyaalessaa gaarreen Baalee yuuniskootti galmaa hordofuun ergaa baga gammaddanii dabarsan. Leensaa hordofaa dabalata oduu kanaa akka taanutti qindeessitee jirti. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa paarkiin biyyaalessaa gaarreen Baalee hambaa addunyaa ta'ee yuuniskootti galmaa'uu isaa ilaalchisee ergaa baga gammaddanii dabarsan. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa paarkiin biyyaalessaa gaarreen Baalee hambaa addunyaa ta'ee yuuniskootti galmaa'uu isaa ilaalchisee ergaa baga gammaddanii dabarsanii jiru. Paarkiin biyyaalessaa gaarreen Baalee hambaa qabeenya addunyaa ta'ee galmaa'uu isaatiin uummata naannoo keenyaa fi biyya keenyaatiin baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada jedhan Pireezidaanti Shimallis Abdiisaan. Paarkii naannoo keenyaa dabalatee qabeenya tuurizimii biyya hedduun beekamtii akka argatuu fi dhaabbata kanaan akka galmaa'uuf hojii cimaa hojjechaa kan jiran jiila Itoophiyaa ministeera tuurizimiin durfamu hooggansaa fi hojjettoota seektara kanaa akkasumas qooda fudhattoota seektara tuurizimii mara addatti immoo uummata keenya qabeenyaa kana eeguu fi kunuunsuun sadarkaa kanaan gahan maqaa koo fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin nan galateeffadha jechuun toora marsariitii isaanii irratti maxxansan. Dabalataanis koomishinarri koomishinii tuurizimii Oromiyaa murtee kanaan gammaduu isaanii sabaa himaalee hawaasummaa irratti ibsan. Paarkiin biyyaalessaa gaarreen Baalee naannoo Oromiyaatti argamu dhaabbata barnoota saayinsiif aadaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yuuneskoon hambaa addunyaa ta'ee akka galmeessuuf koreen hambaalee addunyaa murteessee jira. Murteen kunis konfiraansii dhaabbata barnootaa saayinsiif aadaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yuuneskoo 45ffaa har'a Saawud Arabiyaa Riyaad keessatti gaggeeffame irratti paarkiin biyyaalessaa gaarreen Baalee hambaa addunyaa ta'ee galmaa'uusaa mirkaneessee jira. Paarkiin biyyaalessaa gaarreen Baalee hambaalee uumama Itoophiyaa keessaa sadarkaa 2ffaa fi hambaa uumamaa addunyaa irratti sadarkaa 11ffaa irratti argama. Yaa'ii hambaa addunyaa 45ffaa kana irratti Itoophiyaan bakkeewwan hawwataa tuuristii gurguddoo lama hambaa addunyaa taasisuun galmeessisuu ishee odeeffannoon ministeera tuurizimii irraa argame ni mul'isa. Paarkii gaarreen kaaba Itoophiyaatti argamu gaara Sameenitti aansuun hambaa addunyaa uumamaa lammaffaa ta'uun Itoophiyaa irraa galmaa'ee jira. Kana qofaa osoo hin taane guyyaa dilbata kaleessaa teessumni lafa geediyoo yuuneskoo jalatti galmaa'uun isaa ifa taasifamee akka ture ni yaadatama. Yuuneskoon paarkicha bara 2023 keessa akka hambaa uumamaatti galmeessuu isaa marsariitii isaa irratti beeksise. Paarkiin biyyaalessaa gaarreen Baalee kan hundaa'e bara 1962tti. Bal'inni lafa paarkichaa irratti argamu ammoo hektaara 200,000 fi 15,000 ta'a jedhamee tilmaamama. Paarkichi aanaalee 6 keessatti gandoota 29 kan wal daangessu yoo ta'u akka lakkoofsa faranjootaa bara 2009tti galmee yeroo yuuneskoo irratti galmaa'ee akka ture ni yaadatama. Yeroo ammaa kanatti wantoonni barbaachisan guutamuun tarree dhaabbata idil-addunyaa kana keessatti akka hambaa uumamaa isa lammaffaa Itoophiyaa ta'uudhaan galmaa'uunsaa ibsame. Paarkiin biyyaalessaa Baalee kunis lafa ol ka'aa Itoophiyaa keessaa sadarkaa lammaffaa kan qabu yoo ta'u meetira 4,377 irratti argama. Bineensota akka jeedala diimtuu kan Itoophiyaa keessatti qofaa argamtu gosa biqiltootaa fi bineensota hedduu pilaatoo saannaatee kan bal'ina walakkaa paarkichaa qabu of keessaa qaba. Lageen 40 ta'anis maddi isaanii paarkii kana keessaa akka ta'etu himama. Paarkiin biyyaalessaa gaarreen Baalee kun iddoo hawwata tuurizimii ijoo Oromiyaa keessatti turistoota hedduudhaan daawwatamu keessaa isa tokkodha. Adeemsi baruu fi barsiisuu bara 2016 bulchiinsa magaalaa Finfinneetti guyyaa irraa eegalee jira. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti adeemsi baruu fi barsiisuu bara 2016 guyyaa irraa eegale. Biiroon barnootaa magaalichaa akka beeksisetti adeemsa baruu fi barsiisuu bara 2016 fuuldureen hundi xumuramuu ibse. Gama biraatiin adeemsi baruu fi barsiisuu sadarkaa biyyaalessaatti fulbaana 14 bara 2016 ni eegalama. Bilbiloonni harkaa 1,800 ol ta'an karaa kontoroobaandiin biyya seenan to'ataman. Bilbiloonni harkaa teeknoo lakkoofsi isaanii 1,812 osoo qarannii ittiin citin karaa kontoroobaandiin biyya keessa seenan buufata daldalaa markaatootti to'atamuun himame. Poolisiin magaalaa Finfinnee odeeffannoo fi heeruu uummata irraa argate hordofuun guyyaa irraa ganama fulbaana 7 bara 2016 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamaa aanaa 8 bakka addaa giddugala daldalaa Finfinnee jedhamutti bilbiloota harkaa kaartoona jaan golgaman to'achuu isaa beeksise. Odeeffannoo waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa argame akka jedhutti namni dhuunfaan yakka kanaan shakkame tokko to'annoo jala ooluun qoratamaa jiraachuu ibse.
Daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan oduu qubeeti amma immoo oduu keenya maddeen alaatti argannetti ceena. Yaa'iin dhaabbata mootummoota gamtoomanii guyyaa boruu magaalaa Niiwuorkitti akka eegalamutu himame. Beekanii Taakkalaa dabalata oduu kanaa qabdi. Yaa'ii waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii boor Niiwuorkitti akka eegalamu himame. Yaa'ii waliigala 78ffaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii guyyaa borii Niiwuorkitti akka eegalamutu himame. Hooggantoonni biyyoota 150 ta'anii yaa'ii 78ffaa kana irratti kan hirmaatan yoo ta'u, yaa'ichaan biyyoota addunyaatiif furmaanni waloo kan dhaamamu ta'uu barreessaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees himan. Dhimmi jijjiirama haala qilleensa addunyaa qorraa jiruu fi waraanni Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti gaggeeffamaa jiru ijoo marii fi xiyyeeffannoo yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 78ffaa kana akka ta'es himame. Yaa'ii waliigalaa jaarmiyaa mootummoota konfereensii kana irratti Yuukireen pirezidaantii ishee, Raashiyaan ammoo ministeera hajaa alaa ishee bakka bu'uun ni hirmaata. Konfereensiin kun walgahii guddaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yoo ta'u, hooggantoonni addunyaa dhimmoota waloo fi dhimmoota ariifachiisaa bara dhufuuf irratti xiyyeeffatan irratti ni mari'atu. Jijjiirama qilleensaa fi waraanni Yuukireen keessatti gaggeeffamaa jiru yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 78ffaa irratti mata dureewwan marii ijoo akka ta'antu himame. Itoophiyaa yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti Raashiyaa deeggaruuf sagalee kennitee jirti jedhame. Pirezidaantiin Biraazil Luulaa daa Silvaa haasawaa jalqabaa konfereensii kana irratti taasisu jedhamee kan eegamu hojii biyyi isaanii jijjiirama qilleensaa irratti hojjetan ni dhiyeessu jedhamee eegama. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayidenis Luulaa daa Silvaa booda akka dubbatan Rooyiters gabaase. Pirezidaantiin Yuukireen Voolodimiir Zeleniksii fi ministeerri muummee Israa'el Biiniyaam Neetaaniyaahuun konfereensii kana irratti haasawaa gochuun kora kana cinaatti pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden waliin akka mari'atantu gabaafame. Biriteen, Faransaay fi Raashiyaan yaa'ii waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii 78ffaa irratti biyyoota aangoo murteessuu qaban shanan keessaa hooggantoota isaaniitiin bakka hin bu'anii jedhame. Associated Press akka gabaasetti ajajni hidhaa isaanii mana murtii yakka idil addunyaatiin kan baase pirezidaantiin Vilaadimir Puutiin ministeera dhimma alaa isaanii Saargee Laavrov gara Niiwuorkitti erguu isaanii gabaase. Hooggantoonni Ingilizii fi Faransaay garuu hojii biraatiin qabamanii waan jiraniif konfereensii kana irratti akka hin hirmaanne dubbatanii akka jirantu himame. Pirezidaantiin Chaayinaa Shii Jinpingis yaa'ii boru eegalu kana irratti ni hirmaatu jedhamee hin eegamu jechuun gabaafame. Konfereensii kana irratti biyyoonni Yuukireen irratti waraana bantee jirtu Raashiyaa irratti dhiibbaa isaan taasisan cimsuuf ni mari'atamas jedhamee eegama. Fonqolcha mootummaa lixaa fi giddugaleessa Afrikaa walitti bu'iinsi Sudaanii fi Itoophiyaa keessatti ajandaa konfereensii kanaa ta'a jedhamee eegamu isaatu gabaafame. Odeeffannoo ispoortiitiin immoo odeeffannoo taateewwan tapha Piriimeer Liigii Ingilaand torbee shanaffaa Yeenus Bashir akka itti dhiyeessa. Goolii Trossard galcheen Arsenaal mirgaan galuu fi taateewwan Piriimeer Liigii torbee shanaffaa. Goolii tokkoof duwwaan ta'us Arsenaal tapha kaleessaa gara dirree morkataa isaa Everton deemee taphateen mo'atee deebi'eera. Mo'annaan kun Arsenaaliif kan maluudha. Sababni isaas taphaanis caalmaa agarsiisee kubbaa to'atee taphachaa ture. Kana qofa miti. Arsenaal karra goolii Everton keessaa osoo hin fagaatiin kubbaa goolii ta'uu danda'us yaaleera. Goolii Gabriel Martinez lakkoofsise garuu hanga xiqqoof sababa Edin Nikitaan taphaan ala ta'eef haqame. Arsenaaliin aarsiteetti. Waan fedhus haa ta'u The Gunners mirgaan galaniiru. Mo'annaan kaleessaa kun Arsenaaliif taphoota 5 taphate keessaa qabxii 13 sassaabbatu gargaaru qofa osoo hin taane seenaa dirree Everton irratti kanaan dura taphoota 4 walitti aansuun mo'amee ture jijjiireera. Arsenaal kareegaa bara kana bitate David Raya hiriirsisee ittiinis milkaa'eera. Gama biraatiin Everton taphoota barana torbee shanaffaaf taphatame kanaan tokkollee hin mo'atin itti fufeera. Manaajarri Arsenaal Mikel Arteetaan kilaba dur taphataniif Everton mo'achuun deeggartoota duratti fuula ifaan mul'achuun ergaa guddaa qaba. Arteetaan taphataa ta'ee Evertonitti kabajameera. Garuu manaajara Arsenaal ta'ee yeroo garasitti marmaarutti hanga kaleessaa mo'atutti salphateera. Galata goolii Trossard jijjiirame galee daqiiqaa 69 irratti lakkoofsisee haa ta'u Mikel Arteetaan ija jabaateera. Goolii jalaa shaarame akkuma lakkoofsiseen Gabriel Martinelliin miidhaa salphaa dirree keessaa ba'uun Arsenaaliif rifaatuu ture. Garuu bakka isaa bu'ee kan galee Trossard kubbaa Martin Odegaard fi Bukayo Saka bareechanii kennaniifiin miila bitaan manii keessa buusee garaa deeggartoota Arsenaal aannan obaase. Taphattoota ciccimoo torban kana filataman taphoonni torbee shanaffaa Piriimeer Liigii erga xumuraman booda ogeessi kubbaa miilaa BBC Guzeeks Kurkus taphattoota ciccimoo kilaboota garaa garaa keessatti sarara adda addaarraa taphatan filachuun garee cimaa ijaareera. Eenyutu kilaba kam keessaa filatame? Manchester Cityin taphattoota 3 Walker, Rodri fi Daakuu filachiiseera. Arsenaal taphattoota 2 Saliibaa fi Trossard, Liverpool taphattoota 2 Robertson fi Salah, Brighton, Tottenham fi Aston Villaan ammoo taphattoota tokko wal duraa fi duubaan Richardson fi Luis filachiisaniiru. Daawwattoota keenya kan daawwataa turtan oduu qubee ture oduu sa'aatii kanaaf qabanne goolabnee jirra. Oduu kan isinitti mana addisuu muluutii qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.